Kun sagantaa oduu ispoortii Sororoo Miidiyaa irraa isiniif dhiyaatu. Taphni waancaa Awurooppaa galgala kanaa sa'aatii 4 irraa jalqabee xumuranii argata. Faransaay 2-1 injifattee tapha waancaaf kan geesse, Ispeenii fi haaluma wal fakkaatuun Neezerlaand injifattee xumuraaf kan geesse, Ingilaand gidduutti taphni xumuraaf godhamu eegamaa jira. Ispeen waggaa 12 booda bifa haaraan waancaa kana milkeessuuf yoo taphatan, gareen biyyaalessa Ingilaand immoo waancaa kana yeroo jalqabaatiif ol kaasuuf morkii cimaa akka godhan eegamaa jira. Gama Ispeeniin dargaggeessi urjiin isaanii Laamii Yamaal riikardii Messi fi Roonaaldoon hin galmeessin ganamumaan galmeessaa jira. Taphataa umrii xiqqaa waancaa Awurooppaa irratti taphataa umrii xiqqaa kan jalqabaa kubbaa gooliif taatu mijeessee kennee fi goolii lakkoofse jedhamee riikardii haaraa galmeessee ture. Yoo Ispeen waancaa kana kan injifattu ta'e ammoo taphataa jalqabaa umrii xiqqaan waancaa Awurooppaa injifate jedhamuun seenaa hojjeta. Gama biraatiin ammoo taphataan ganna 19 Koobii Maayinuun kan yeroo ammaa gahumsa adda argisiisuun Ingilaandiif gumaacha godhaa jiru kun tapha galgalaa arraa kana irrattis ni eegama. Leenjisaan garee Ingilaand waancaa kana ol kaasuu baatus hojii akka itti fufan FA beeksisee jira. Taphni Kooppaa Ameerikaa galgala gama bariisaa sa'aatii 9 irraa jalqabee xumuranii argata. Kanaadaa injifattee xumuraaf kan geesse Arjentiinaa fi Yuraagaa injifattee xumuraaf kan geesse Kolombiyaan waancaa kana ol kaasuuf morkii cimaatu eegama. Arjentiinaan walitti aansuuf waancaa kana kaasuuf yoo taphatan, Kolombiyaan waggaa 23 booda waancaa kana milkeessuuf morkii cimaa akka godhan tilmaamamaa jira. Gama jijjiirraa taphattootaatti yeroo ceenu, Arsenaalii fi Manchester United taphataa Fenerbahce kan sarara ittisa bitaa irra taphatu Freddie Kadioglu mallatteessuuf sochii eegalanii jiran. Taphataan kun gahumsi inni waancaa Awurooppaa kana irratti argisiisee wal qabatee kilaboota gurguddaan barbaadamaa jira. Manchester United paawundii miliyoona 20 akka dhiyeessuun tarkaanfii jalqabuus gara Fenerbahceetiin miliyoona 30 akka barbaadan dubbatu. Leenjisaan Fenerbahce Jose Mourinhoon taphataa kana tursiisuuf waliigaltee akka wajjin godhaa jiru dhagahamee jira. Taphataan sarara jidduu Everton Amadou Onanaan paawundii miliyoona 50 akka gara Aston Villa godaanan ifoomee jira. Amadou Onanaan qorannoo meedikaalaa booda taphataa Aston Villa ta'uun isaa ni ibsama. Joshua Zirkis taphataa Manchester United ta'uun ibsamee jira. Taphataan kun paawundii miliyoona 30 Bologna irraa gara Manchesteritti kan makame yommuu ta'u, ganna kana Manchesteriif Hoylaand wajjin gahumsi isaan argisiisan kan eegamu tahaa jira.